ummata ilaalu jiruuf garuu ummata ilaalu jiruuf mirga ta'uu danda'a akkasii miti ambitatti hin kaayyadhu tolee daawwattoota ta'e amma ambutti faayidaa alaaka dhiiraa hin goggodhinga ani dhiira sirri dha kan ikki jirtaan illee nuuf jijjiire kana filaa faayidaa isaa jechuudha faayidaa illaatii fi faayidaa filaa ableetii fi faayidaa ableetii fi faayidaa filaa isiniif himnaa jechuudha. Shamisa kana yookaan qamisa kana hogguu godhannu asiin dhoohaa qaba waan ta'eef jecha akka billoonni keenyaa qophaa'ee taa'u akkana godhan akka mul'atu. Kana garuu tokkoffaa faayidaan isaa goofareen akka irraa hin banneef irraa baduun qabu goofareen. Itti filatee jira. Boona jira gaa. Itti filatee jiraani. Dargaggeessi boona miidhagina. Beekamu. Hogguma rafu qofa firraa fuudhee lafa kaaya. Adda baasee. Maaliif itti hooqachuufis filaa fayyadama. Boonaafis ni fayyadama. Goofaree garuu akka irraa hin banne itti fayyadamaa jechuudha. Fixattee Habillaa kanaatti. habillaa barsiime yoo wanni takka itti dhufellee halaalarraa dhiibti harka duwwaatuun qabdu yoo xiqqaate ilmee qara qabdu takka harkaa qabaachuu qabdi. Saniifuu yeroo ammaa kana keessatti saniifuu yoo wanni fedhetti dhufe duubaan itti dhufuus fuula duraan itti dhufuus ilmi dhiiraa billoo kana qabaachuun akka naannoo Harargeetti akkaan beekutti akkasuma fakkaata. Billoo kana akka fudhachuus mijaa'uuf akkuma reefu gaaddiseen isin garsiistee baastee nama baasu haa ta'u akkasii jechuudha. Akkasiin luqqaafataa. Akkama luqqaafata harka mirgaatii san booda akkana ofirraa qabaachuu diina. Hayyee saniifis diina ofirraa dhorkina. Shuwaaka yookaan immoo rigaa ilkeedha. Rigaa itti murachuudhaaf jechuudha. Kan biraa immoo rigaan qabnu rigaan kiyyaanaaf. Kana rigaan kuni dhiirtii akkana qabatteeti. Karaa karrayyuu kanaa fi karaa aanaa fantaallee kanaa fi karaa walloo kana akka baay'inaan itti argamutti kan beekutti rigaa kana qabatanii goofaree isaaniitis maashaallah ni qaban isaan goofaree kana goofaree isaanii tanaa wajjin akkam jeetiin isinii magaa akkatti babbareedan bara akkanallee rigaa kana qabatanii ilkee isaanii addeenya gizee hoflanuudhaan ani isinii hin danda'u akkana qabanii dhaabbatanii rigaatti muratanii horsiisee bulaan horii itti qalataa faayidaan isaa hedduudha. Waa'ee boonaafis akkuma gartan kana faayidaan isaa qoyimee si gaafadhaa gaaddise mancaanoo faayidaan isaa maali? Maal jaaniin jaabulee jirminoo faayidaan isaa maali? Ana hammaan beekuttiin ibsaa fi beektaa? Reefuun tanaa hamma waan amma haasofne kanarratti neetworkiitu xiqqoo addaan nurraa kukkute malee haadha caagaa fadheetiin ture isiitu waan takka natti hime jechuudha faayidaa waan takka neetworkii muramaatumaan jirtutti dhaggeeffachaa ture. Jirmi faayidaan isaa dhiirame dhiirti jirmi kun maaliin sitti mataan isaa guddaadha calaqaa bareedaadha qonyeerra kaayyataanii waatti fannifachuufis galaa jechuudha. Nyaataas haa ta'uu waan xiqqoo ulfaatus haa ta'uu aannaniis haa ta'uu sanii akkanatti itti fannifachuufis itti fayyadama. Wanni guddaan garuu jechuudha. Mee amma haa jennuti warri biyya alaa jiraattanis warri biyya keessa jiraattanis galgala hogguu raftan namni shuguxii qabu shuguxii godhata. Namni shuguxii hin qabne dubartiillee laaqaa hulaa jala yookaan immoo mataa jala kaayyetti hin dhabdu. Dhiirti Harargee garuu jirma mataa jala kaayyetti waan dhufaan beekan ittiif eega. Jirmi kun hedduu jabaadha. Mataa keessa dho'inaan namni lafaan ka'u. Jirma kana Xiraphamti jaan. Jirma buucaas ni jaanii ni bara. Buucaas ni jaanii. Mataa kanaa buucni mataa kanaan saa waliin kana. Egaa amma hamma dandeenyu isin barsiisuu jira. Yoo gorres koomantii jalatti nu barreessaa. Hara mancaatichi naa dabre mancaan kuni faayidaan isaa maali? Daawwattoota keenyaaf
babal'isi. Faayidaa gaaffii natti meesina. Hayyaana sirra Maqaa lama qabdi isin tun si malee fi faayidaadha. Kan isin itti tolan yaamaa isin dhiisaa ta'e isin. Waan isin jee mancaa jechuun ni beektan gaa isin hundinuu kabiyyee teenyatti akka haamtuutti xarafni isaa kuni akkana jallaadha. Isaatii mencaa kana nafxanyaa nu mancaa kana ka guuruu turan ni beektanii isin biyya keessa deemanii akkasiiti. Filaan kajabatanii filaan turfadha. Mancaan kun jechuun akka haamtuutti illee akkanatti waa itti haamanii mancaa san jechuun ani gaa'isanii hin danda'u itti haaman tokkoffaa lammaffaa immoo itti ciran waan takka itti ciranii ooluu keessatti jimaas taanaan jimaa mukaas kana dheerate kana ka qoree qabu kana mali diru kana biyya namni kana deddeemu itti ciraa bira qotan akkuma uummata nafxanyaa lafarratti ciran sanitti akkasii tuni tana talammadaa immoo mancaa jechuun dhiirti takka mancaa qabattee warri keessaafuu warri karaa baadiyyaa qofaan mancaa qabatee deemnaan Macaalu hundeessaa maal jedhan dhageenye Harargeen mancaa qarraan tuulamni fardaleessee jedhe akkasii Harargeen gisee mancaa qarte mancaa qarraan maal jeetin isinii magaa waraana lolaati akkasii mancaan meeshaa egaa ragaa baanaaf mancaa faayidaansaa mancaa akkasii ragaa baanaaf mancaa saniifuu warraan tanaanii ragaa baanaaf faayidaas miti si malees miti maqaa